kunoo jilbeenfadhee nama kuma ja'a biratti obboleessa koo oolmaan irraa qabdu doofummaa kooti yeroo sana wallaaluma kooti miidiyaa reeb dhufuu kooti siistama itti fayyadama miidiyaa wallaaluu kooti si cabseera kabaja si mallee si kenneera garaa korraa obboleessa koo hangafa koo abbaa koo dhiifama naa godhisitti balleesseera. Injiru dhiifamisiif. Ati amma anaaf siif rabbitu beeka waan jiru na xiqqeessite nama keessaa na galchiteeti isuma dhugumaa jechuudha. Nama keessa ana kootti takkaa qalbii cabee namni keetii qalbiitti cabee jiru isuma dhugumaa jechuudha. Qalbii cabee namni akka isaa tiruun balu qalbii na cabse jiru maaliif sa'aatii sana keessatti meeqa arcoon haftee jechuudha. Arcoon mubaarakiin duula mubaarakiin balleessinaa irraa haftee haasaa isaa qabatteeti obboleessa turuu caala waan amannu hin qabnu jette garuu itti milkoomne immoo itti milkoomne. Yese ati bineensaaf na kennite miidiyaa kanarraan balleessan jette bar miidiyaa kanarraan balleessa wallaahi akkatti bada naa fidaa mubaarakiin maal amma kana alagaanuu amma kana hin deemne ammatti deemte lamaan ni jaa'um koreen inni ijaaramee jajjaba kuni jarooti abbaa gadaa Oromooti kun jara abbaa gadaa Oromooti kun jara kana hin balleessine waa tokkoon achuma bara barana jennaan naa qopha inumaa dadhabamee hin dhiifame walumaa galatti rabbi sii fadhiisu. Eshiga. Kanaaf rabbi sii fadhiisu. Isa kaanii tun ta'in isa dhuunfaa awwaale turumbadu qoy isa kaanii sun ta'in ati amma dhiifamu achumaaf deemtanaaf galawna isa kan mubee isa kan dhuunfaa isaa isa hangafummaa kunoo jilbeenfadhee nama kuma ja'a biratti obboleessa koo oolmaan irraa qabdu doofummaa kooti yeroo sana wallaaluma kooti miidiyaa reeb dhufuu kooti siistama itti fayyadama miidiyaa wallaaluu kooti si cabseera kabaja si mallee si kenneera garaa korraa obboleessa koo hangafa koo abbaa koo dhiifama naa godhisitti balleesseera adaraa namoota jaallattu adaraa hordoftoota keeti adaraa waan itti amantu adaraa lafee haadha keeti dhiifama naa godhisitti balleesseeraan siin jedha jilbeenfadhe. Mube tolle hayaan dabarre lolli bagaan dabarre jette Oromooni awwalee dhuguma yoo ajandaaf kana godhatu baatu taate silaa haate bareeddii jennaani karaa kana dhufaa jirti jenni Oromoon haasaa waan haasaa fitte nan bifne waliin ilaalla mube itti fayyumaa irraa tufii fi bira dabri awwalee tafaan jette kana qofaa miti obboleessa kan kee akka gaariitti kiisi jaamaa karaa naannoo keessanitti karaa jummatti qajeelii kiisi keessanis dubbisii ala manaasatillee hundumaa dhiifama gaafadhu dhugaasi qofaa miti namoonni miidiyaa kana irratti anama anaa fi namaa wayii namoonni gariin nu femasanii nu qofaa miti jaartii tiyyaa fi maatii tiyya hunda warra arabsaa ture jira akkaataan itti fayyadama nama keenyaa miidiyaa irratti dhugaan haala fokkataa ture anumaanuu hangafee jechuu barbaadaan sirriin jiraachuu kiyyaa miti si qofaa si miti numu hundaatu tartiiba hin qabne takuutti irraa baradhuuti yoo hoganaa kattin deebine taate galatoomii namni waan fute irraa baratee dhiifama gaafachuun sun qarooma gamnooma ulfaadhuun sin jaan gama kiyyaan. Dhugaadhuma onnee korraati turuun badutti hin deebi'usi karaa saayyuu hin ba'u hangafa kooti filannoo an qabu kabajuu qofa garuu waan darbeefi dhugaa amma kana madeessee kooyyuu hin beeku bagan xuxuqeeyyuu amma inni natti qabamee jiru arge bare garuu yoo danda'e waan inni jaallatu hundaan isa kadhadheera dhiifama naafa godhuu irraa ammoo baradheera utuu amma nama miidhan hin beekin baay'ee nama miidhu. Turuun badu mucaan maraasaadha ati na argitetta obboleessa kooti bakka ciisee akka ciiseessa akka itti tures turkiitti na argaa turte inni na wajjin naqee deebi'ee bineensa natti ta'e jechuudha. Sibiraan deemu jedhaa bo'aa deeme bara gaafa deemu sibiraan deemu jedhaa bo'aa deeme kee lakkii waa tokko dhukkuma wayii qabu fayyaadha jedhee jechuudha. Achi as natti deebi'ee wallahi na rifadhee soo dhuguma turuun badu kaacaalaa wanti nama rifachiisu jedhama. Isuma dhuguma. Si galee waa'ee dhukkuma kootiin namni na zollome hunda fuuldura rabbitti isin gaafadha jedheen rabbitti kennadhe taa'e bara. Guyyaan dhiifama namaa gochuu dhiisuu achirraa ka'e. Nama man jaalladhu hedduudhaan wallabe bara. Sababii dhukkuma koo sana. Dhukkubni kan rabbiiti. Hin beekamu waan namarra ga'u. Dirqama namni madaa'ee madaa mul'ifatu. Sini galee utuu yeroo sana dhaqee yaalamne ta'e sila natti xaaxee du'eeyyuu na dhabdanii fakkeessuudhaaf boossu miidiyaa kanarratti na arge bakka. Miidiyaa kanarratti namni fakkeessuudhaaf bu'aa malee utuu jiruu wal qaqqabuurra galatoomaa qaba jiru. Warra yeroo sana
نججبستني أكي عالمي الموقع تديبي ونبوتا والله ربي الموقع سر إسنجراتي سو لما نيوم ربي سيفريش غرا قدين مالانغولا واب أو بلاتي سيكابون بربادو Mube maalin godhaadhaa miti gaarummaa fixalluuti. Obboleessa yejjee kuminni abbaa koo obboleessa koo hangafa koo jeetti atilleen ofirraa bu'ituuf gadi dhiisii juu kiyya qaqqabaati miti. Gaarummaa fixadhaa yoo fixatuu taate malee waan borus deebisanii yoo hin kaafne ta'uu qabdi beekan. أنو تكامل أبوتو أنغاز والله أنا أجيب تبالي قوياتو كترون بد ما مامي كسر أنا رابسا تري إديت والبر ريادتا مامي كسر أنا رابسا تري تكا دبي وا رجعت إمال لوكي نجلون ما هو بلا قوتي كمبران كوبر تودا كلي نبر باتشي جرو مكان الناك النبر سيجالي إنيون دوا جرو من الناك الناك كلي سان وانا نبر باتشي مامي مطلوبا إيو كنا سودان بار كومنيتي دبي دترون بد غافو سكار لكم سودان تينا كبيتا دلكما والله ثم والله مامي واي مامي ستم غافا سكار سودان تينا كبو إجولين سودان نو جنتراني أسكنجران وجلو سكرنا كباتي سكر كبا ميچو يرو دغو بري كوما توربا كبا بيتانا يار دمامن كوتي سوفي كيسا بري كوتي سوفي سن فيو مسابو سيما بات تيرو في من الا جدي سوداني كيسا تيكالا كنت كنت ترى كن سكر كبو اتيالا ميجي بكا كن سجلالون تتمو نمساما سيف نجيسا سيف كانن غودا نانجلي حامليناته وتنم تكون غرغار أخير كوسو كارا مسريو يجرتي إيشيا لما تري أنو كوسو كارا بيكون بيتا أبا كون راجي نفي كوسو كارا إرجع كابا ميكي هذا أبا كي لالشيء كوني ماتي رادر بسو كارا كنا نانجنا أبا كو يا لما تري سكارا تيرجعمني إرجع نرتر جمني كي أبا كو يروني إلى لمو كوسو كارا كابا راجي رجعني جريجو أكمل تبرتنا كسكنا كبتنا إلى أساس الإنجيل يعني هندي سيتو ونقال أجابات تنجرو ولد يارو ميديا كلا تفيدا ما كمان نجري إما تفيدا ما ميديا كنا ولا لونا تفكرت بيتا نمني موتشي إنسان كبير ده Hello? ما لقى ألقى جتني ما ألقى نابتني تكوني شو كاراني دربا ورتني إيه كنا برا دربا يشون نمرة نمتدي كان منامي تنتاني أكيد كان درب بجورا سكر أجسري كان كوما أبا كو رادر بمدي أنا ما جولي كو نانيك غزارا وامي ميا وان تكو تكرر جولي كو رتر كمورندا أكيد را وانجلا بجورا سيني كره يعني سوما موتنين في جناتي نما قافت دكتورا ناسا أبا را كان درب بجورا يعني أكيد دلو تكأكيد waan angoo yoo jiraate malee godhaa ture yoo jiraate hundumti keessaniyyuu irra deebi'ee dhiifama koon isinii dhiyeessa dhiifamaa isiniin jedha. እሺ አትስ መተስ ላባቲን ይፈማ ዋናን ቱምቤ ከንሲት ጀራርታ አሚሌ ጉቱዳን ቶሶ አናሞ እንደውም ኤጋ አብዲን እስላሙማ ኬሳ ታየከስ ጀቹ አሚሌ ቀባቴ አናሞ ወንጌለና ደገር dhiifama nama gaafachuus dhiifama nama gochuus namatti qabamu nama jibbu ammeenya keessa koo kaa'u nan deeggaru amantiin koos waan ta'eefi kanaaf anis ummata kabajamaa ummata islaamaa keessattuu speeshaalii immoo maatii koo kan na guddiftan obboleessa koo hangafa mubaarak musammaa kan natti dadhabde maatiin koo warri biyya jirtanus amantaan silas kan abbaati amantaan kan lubbuuti waan lubbuu kooti anatitti gaafatama kan amantaa rakkoon qabu kan amantaa osoo hin taane garuu waanan dogongoraan beekees ituun hin beekinis isinitti dubbadhee isin mufachiise waan qalbii natti cabdan waan nattartan hunda maqaa kootiin otoo hin ta'ini maqaa obboleessa koo isa isin jaallattanuuf isa isin kabajdan mubaarikiin isa lubbuu namoota meeqaa du'a jalaa baraaree jiru maqaa obboleessa kootiitiinan dhiifama isin gaafadha dhiifama naa godha isinan jaalladha isinan kabaja amantaa koorraa kanan bare adeemsi koo akkanamaatti koo ati akkanamaatti dhuunfaatti koo namnati yoogaa siireesii ta'e dubbichi siireesiitti fakkaate viidiyoo hojjedhu tokkoffaa viidiyoo hojjedhu akkuma abdii viidiyoo hojjete garuu
namni ati mufachiifte koo. dura walee wayii gaafachuu barbaada. Dhuguma ifama hawaasa gaafachuudha. Dhuguma. Ajandaa maal laa godha? Yoo dhuguma ta'e, okay, yoo dhuguma ta'e bakki obsi yoo dhugumaaf ta'e Abdii Raggaasaa warra kiristaanaa qofa dhiifaman gaafanne viidiyoo hanga san qofa irraa murtee maaliif gootee ta'inni jettisaa guutuu murtee maaliif gadhiisuu barbaachise inni dhiifamaa gaafate obboleeyyan koo kan kiristaanatis obboleeyyan koo kan muslimaatis jee lachumaa gadhiisuu oolte yoo dhuguma walqixxummatti amantee itti amantu jaallate taate ate amma amantaa konfliktii uumuu barbaaddeeti immoo dhugaa jirtu sanatti hime. Isuma dhugumaati wantan bakka kiristaanaa qofaa muree kan Abdii possotee fi oturan badu dura viidiyoo feesbuukii irratti dhaggeeffadhee viidiyoo ofii kootii sagaleedhaan Abdii Raggaasaa dhiifama sinii gaafateera dhiifama godhaafi jedhee mana koos banee suuraa isaa kaadhee paastaroota gurguddaa waamee Abdii Raggaasaa kiristaanota dhiifama gaafateera dhiifama godhaafi jedheeni. Okay, dhiifama gooneerra nuyyuu warra dhiifamni nu godhame dhiifama gooneerraa fi jedhani paastaroonni ijoolleetu warra feesbuukii Abdii Raggaasaa hin beenne warra yeroo sana na jala turetu ragaa fidi in sobda naan jedhaa turan turun badu ragaa fidi warra naa jedhanii fanan muree maxxanse malee waan biraatiif miti inda'uma amma mana banee ati mana koon dhuftuuf malee warri sila ragaa fidi naan jedhaa turtanii ragaan kunooti ilaalaa jedheetan. Amman dheeressi waa tokko sitti namni dhiifama yeroo gaafatu keessoo isaa waan jiruufiyyi amantaa waan ummata islaamaa dhiifamnetti gaafatu hin jiru suma dhugumaa yoo dubbanne jechuudha. Amantaadhaan alatti wanta tinattaarte jiraadha kanan jedhaa jiru. Waa'een amantaa dhimma lubbuu. Hin jiru. Waa'ee amantaa. Dhiifamnetti gaafatu tokkitti hin jiru obboleessa hin qabiina nasiin jedhila. Nasiin jedhara. Namoota tokko dhiifaman gaafatin. Islaama duniyaarra jiru guutuu naannoftee xiyyaaraan dhiifaman gaafatin. Hin gaafatin. Hin jiru dhiifamni siif. Ati amma laala dhaggeeffatu. Turumbadu namni kun hangafa kooti nama oolmaanarraa qabu mana isaan jiraa. Si qofan gaafataa jira nama mubee obboleessa koo amantaadhaan alatti. Allahu akbar turumbaduudhaan asootina jambaa wayii seenti ko. Nambaa afaan walii benna turumbaduudhaan yeroon waa biraatti deemus na beeka turumbaduuni yeroon sirrii haasa'us nan beeka. Awwalee gara kootiin fixattee natti deebiin lammataa waan akkaatiin. Abbaa barbaadde dhiifama gaafadhu gara kootiin dhiifamni hin jiru. Dhiifamni jiru. Hin jiru gara kooti. Nama amantaa xiqqeessu nama amantaa abbaa kootii nama amantaa islaamaa xiqqeessu kamii wajjinu dhiifama qabu nagaatti. Turumbadu namni kun obboleessa kootii oolmaanarraa qabaa nan kabajaa. Obboleessa maqaadhaan waaminiiti turumbadu wajjin haasa'ime islaamaan ina caala warra islaamummaatu dhamaa tu kennamu ta'e karaa jalaatii kennamaa ture jechuun danda'ama. Isa wajjin haasa'e obboleessu wajjin haasa'e waan akkana. Amantaadhaan ala. Maanoo ta'e jettee warra balkaabaa ta'e jettee dhufteedha. Turumbadu wajjin haasa'ime. Turumbadu. Shira wayii si ayira mubeen ati garuu dubbii keessatti dubbii waan argituuf na dhaggeeffatu. Kalachi bakka bu'aa islaamaa jedhamee bakka bu'aa islaamaa finnee turumbadu na haasa'e siin jedhe. Ifama gaafachuu dhuftee bii itti haasa'e fite turumbadu wajjin. Dubbalu gaawwale. Sarkaa babbadde. Narkaan babbanne miira mubeenee gaa'edha malee ofanni tasgabbeessaa jira. Miira mubeedhaa yoo ka'ee jiru taate irraa miti gaafa dura waalaa itti sanii irraa miti. Amma immoo ani badee efa waa badanii boona efa dulloomanii irraan waa baraaru jette Oromoon. Saniifuu amma wanni baddee haasa'e. Amantaadhaan alatti amantaan filannoo kooti amantaadhaan alatti waanan miidiyaa irratti haasa'u waanan laaqaa ture yeroon dura miidiyaa irra dhufu yeroon muuxannoo miidiyaa hin qabnetti. Namni natti qabame yoo jiraate mubee dabalatee dhiifaman isin gaafadhaa dhiifama naa godhaan jedha afaan Oromootiin nan haasaa jiru.
malee akkana waa'ee amantaadhaa sararabbi dhiifama siyaa godhu nuti akka takka namatti yoo qadiin jiraatte dhiifama jechuun dhiirummaadhaan waan qabu afoortu walii jechuudha afoonanilaa obboleessa kan kemmoo araarfadhuu isin tolti maatidha jecha qubeen jeefis obbolummaan dhalootaa waan ganama uumaa rabbii waan rabbii deeraa rabbii harkan keenya jechuu barbaadeeti obboleessi obboleessa rabbiitis dhugaanii jira garuu immoo obbolummaan tafoonii talafee tadhiigaa suni haadha rabbii abbaan fedhee umuruu hin danda'u dhimmi amantii waan biraati dhimmi obbolummaa dhimmi gartee foonii fi dhiigaaf lafeedhaatis waan biraati sawarra beekumsa qabutti irraa dubbatanuu miti obbolummaa wanni umuruu hin jirtu jechuu barbaadeeti abbaan waan fedhetti amanu dimokiraasiidha jannata kaseentus isaafii miti garuu akka ammanni jee kanatti maqaa abbootii irratti maqaa haadhatiitiin faa waan biraan fakkaatuun dalagin malee waan walitti isin fidu waan wal dura isin dhaabachuu barbaadetti. Ta dhimma dhuunfaa kan keetii immoo akka fedhe jiraachuu mirga qabdaa jannata kaseentu namaafii miti matuma keetiif seenta azaaba ta'us matuma keetiif seenta taani sheekotii tutti si guuta yookaan paastarootidha. Atillee nama dara sana fakkaate madura amantii keessa jirtu waa beekee nutti himtu se'u. Kaniifuu jabaadhu afaaniin dhaqanii amantii san teessatti amantii san jabeeffadhu amantii biraatillee kabajaa godhiif salaman sin jaagalatu. Elaa tura mbatu deebiin kee hayyee deebiin barbaadu deebitee taaf tura mbatu ani immoo elaa. Obbolummaa jechuun badhaadhoota yoo miseensa laa ilaaha illallah hin ta'in firoomni illee hin jiru abbaa fedhe maan ta'in jecha kooti miti kan jedhe ilaahi. Innahu laysa min aalika jecha saare namni dubbatame ilma nabinuuhi. Oggaa saattan maxxanse oggaa darbes kanuma siin jedhee keessaa galee oggaa alanas akkana siin jedhe sababii keetii uummanni amantaa biraa na ciniine amma wanaana gadhiifne garuu an addan taan qabne sodaa namaa siin qabu. Rabbiin malee waan sodaadhu balaa keeti dhattee matsaaf quddusii akkana godhe naan jedhanii gastii koratti dhufanii natti himnaan feetan ajjeesaa feetan fannisaa nan laallatu jedhe turu mbadhu dhaggeeffadhu maanoo gaaftinni. Sumarraan ijoollee koo keessaa lafan itti mun qabu. Sumarraan ijoollee koo keessaa ijoollee sadaffaan. Dhugama asee yoo himamu barbaade dhabiraa waggaa 4 gideente. Jaartii tokko biratti jaartii warra haarii rabbii amurii ishee dheessu jaartii kana biratti naa guddisee mana barumsaatti naa eegee naa guddisaa ture naa barsiisaa ture hin jaalan kan qabaadhee miti. Dhagaa jirtu kuni. Dhagaa jirra. Ati eegas booda deebitee ilaaluu hin dandeenye? Maatii koo keessaa jira. Deebi'ee hin dandeenye iddoo sibilaazarii fagoo irra jira iddoo ta'e. Warra lixaa aanaa qondaalaa keessaa lama fagoo irra jira. Maallaqa deemee ilaaluu mucaa koo hin dandeenye mamma. Tiraanspoortiin irraa fagaatti uummata sana asii ka'ee isatti ilaalchumatti namatu turii na bu'uusaa hin naqi. Mucaa koo amma maal ka'ee ilaaluu hin dandeenye. Aboo salaam aleekum gaafachuu hin danda'a. Ni gaafata. Abbaa Sumayyaa. Okay, kanaafuu hawaasa maal ibsata? Hawaasa Oromooti maal dabarsta? Badhaasa mi'aatummaan gaafadhu gaafata. Badhaasa koo uummanni gaafii gaafatu. Booda dhaammataa bara booda dhaammataa gaafadhooti. Turbatu gaafadho yee? Warra isatti jimmee inni mucayyoo warra Oromoo naannoo samiitti jinyatti nu baasa namaatu naannoo wayii takka maqaa dha'ee intala naannoo akkanaati tanaaf akkatti taphatamtee jedhamni wayii komii hawaasa gidduutti waa darbaa ture. Ana biyyi warra qubatan sani moo warra biyya biroo? Yes, adda baasi. Adda baasi. Dubbisan isa geeressa. Jalqabumaa garuu asirraa fiduun hin mallee fiddanii silaa keessumaan gaafatanii bareeda waan akkanaati. Ni gaafan. Sirtaa deebisu. Tana bira kutaa lakki lal badhaasaa kiyya. Tana amma asirratti miti. Amma eessaa achi sanii miti amma wahuma jiru gaafadha. Boleessa wanti bira kutanii hin jirtuuti. Isin boo warra argaa jirtu. Nadir kiyya waan miti rabbi haa gaafatanii uummanni adda baafatu. Anuun gaafata. Qoya isin fi Dhiifama. Hayyee dhiifama. Badhaasa ijoollee keenya dhaga'ii waan fixattanii jira keessaa fixadhaa dhuga baananii galatoomaa isin. Roobsan lakkii gaafadhu roobsan gaafitan. Dhaga'uu jirta? Dhagaan jira. Isin ati warra Wallaggaati moo Wallagga keessa moo uummata Harargee kan Wallagga keessatti gale ati? Ani Wallaggaa lixaa aanaa qondaalaa keessatti guddate. Dhume. Wallaggaa lixaa aanaa qondaalaa.
Sumayyaan eenyu bira Harargee qabdi? baqataa harargee kachitti galee miti dhalataa wallaggaatii mi'ati. Dhalataa wallaggaati. Harargeen immoo warraa kiiloomeetirii 12 jiru. Ulfaadhu abbaa keenya ulfaadhu Oromoon takkumaa Haadha namaatu. isiitis asumaan gaafadhaa gaa eega gaafachuun Okay, hin ni oromoon gaafannaa, galatoomaadha. ni Ammoo biyya gaafannaa, gaafachuun badiin qabdu jara keenya namni bakka itti dhalateetti du'uu isaa bakka irraa dhufe beekameeti. Waan kana ta'eef gaafatame malee badhaasaan adda nu baasuu yookiin ammoo biyya gargar guuruudhaaf miti kan nu gaafate. Kana akka gaariitti jala sarari. Badhaasan hin gaafanne laa boroshii janaa gaafate namaatu mana banatee maal jechaa turan intala harargee waan taateefi gurbaan ganda akkanaa itti taphatee ijoolleen harargee ka'aa jedhaniiti nama kumaaf wayiirratti iyyaa oolan guyyaa obbona biraa guyyaati amma na biraa akkati. So hawaasa ajandaa Galatoomi gaafachuu keenya. Roobsan ni qajeelti. Simaa namatti waccan. Harargee bira Walaa guddate. dhageenyu. Kun dhaggeeffadhu laan turumbatu. Yeroo takka turumbatu kana kan naafiti. Daqiiqa takka waan gaafachuu barbaade haa gaafatu waan haasawa keessatti ilaal uummata keessatti godhaa jira. Hargaagaa jiran tasgabbaawa. Laan haasawa keessatti dubbatee jira. Sumayyaan harargee bira guddattee jee nama harargee guddise. Antananiin Gaafii beekas. qabdanii fi ammadii isaa dubbiidha. Okay, hawaasa Oromootiin maal dhaabbataa jiru? Anaa gaafachuu barbaada. Anaa gaafachuu barbaada. Abbaa kiyya assalaamu alaikum. Gaafita figaa. Akkiin jee miciyyoon teessan tuni miciyyoo dhalattuu wallaggaati na uummata harargee keessa guddatte malee warra aanaa beekii haa qubatee miti. Sanirraan deebii immoo nuti Oromoon takka wallaggaa fi harargeenis garaagarummaa hin qabnu. Gaafii kana wanni si gaafanneef maalli beektaa waan adda baafachuu qabnuuf abbaa kiyya waan hamtuu fi miti. Immoo ammaan tana isin miciyyoo teessan tana laaluuf arguudhaaf maaltu isin barbaachisa gargaarsa akkamii isin feesisa. Miciyyoon tun immoo gizee isin bira dheeytan haala akkamii keessa jirti. Ammaas immoo deebiiti maaltu isin barbaachisa duraa duubaan isin gaafachuu fadha. Ani Sumayyaa intala mucaa koo kana qeedaa dhufu man tokko akka uummata Oromoo mallaqaan labukkee dhaabatuun barbaade. Mucaa koo qeedaa dhufu. Okay, isin cinaa dhaabbanna rakkoon hin jiru. Rakkoon hin jiru isin cinaa dhaabbanna akka maatii tokkootti. Galatoomii aanaa takka waa jeewwanis. Wanti keessan wayettani muutirra kaadhaa tattaa jarana wayettaniiti nazir jee. Okay, baabaa dhageessaa sagaleen kiyya dhaga'ama. Dhaga'ama. Galatoomii mee amma akkamitti akkasi gargaaran baanka akkaawuntii ni qabda gaafa ijoolleen si barbaadanii akkuma ati miyyoo teetinillee wal arkitu barbaada namni maaliif jennaan dhugaan miciyyoo teetillee bahuu qabdi. Yoo kaballeessitus taate dhugaan baateeti namatti murteeffama malee wama hundaahuu gaa ilma namaa kanarratti usaniituma wanna godhanii amma karaa manguddumaatiinis ta'u karaa oromummaatiinis ta'u karuma fedheenuu waan kana akka ummanni Oromoodhaa solvu godhee miciyyoon teetiis mana hidhaatii baatu gaafataa jira jechuudha ummanni. Kanaafuu ati mee akka itti gargaaramuu dandeessu badhaasa ati itti dawwaliiti asirra fidi namni yoo xiqqaate akkamitti gargaarati mee Roobsan gaafatan deebisiif akkaawuntii ni qabdaa jedhu. Akkanumaan barbaadu. Dhagee jira. Dhageessee mi? Hin dhagaamu? Akkaawunti baankii ni qabdaa waan irratti gargaaruu dandeenyu joo jiran. Barreessaa badhaasa. Okay, Naimi. Barreessa. Kuma tokko. Kuma tokko. Kuma tokko 17. Kuma tokko 17. Duwwaa 9. Kuma tokko. 36. 15. 15. Maqaan eenyu maqaan? Maali? Lakkoofsa sagaliin katabee irra deebi'a.
Asabiri. الصابر Aha. إيه دمسة Damise. Absaabir demise. يرجع Damise girja. laal amma maqaa isaa ka Abdu Saabir Jawsan Ashabir jettee dubbisti ijoolleen laal wanni laal gartee mee إيه laal amma dogoggora Abdu Saabir laal Okay, bangki irra deemee lakkoofsa akkaawunti yeroo takka akka hawaasin lallabu lakkoofsa akkaawunti yeroo takka irra deemee. Kuma tokko? كم دكتور Ayyee? كم دكتور Ayyee? أجا تبي كم دكتور Okay. كم دكتور جتني تو Jenne? Jay tifo. جوا بدل Tole? بني جاو Tole? تبجن Tole? لما Galatoon. كلاجري فاورن تردوتي متاو ولا كي لا لودن نيجي ماما Okay, waan olii siif goona mucayyoo ta'e bira deemtee waan irra jiru waan keessa jirtu haala keessa jiru gaafattee نعم waan olii siif ergina tiraanspoortii ittiin finfinnee dheeyitee mucoo ta'e ittiin laaltu يا أتو إيش siif ergina dheeyitee ilaaltee haala keessa jiru باي yoo danda'ame nama tokkoon haruma TikTok kanaan ammallee deebisnee si gaafanna hawaasatti ibsita. أتو أنت إيش أتو Garaa TikTok hin dhufuu hin dandeessaa? كراسك تبجينا بو جلاتين كوري وجتون دلو Namni qabu hin jiru isin bira. aslittis ni himna aslittillee ni himna جرا متانكو كبا Okay, hamucaa keetii badhaasaa Ooroo jee barreessi jeeniiti mana badhaasaatti kottuu jee yoo amma dandeessi. Yoo amma hin dandeenye immoo maqaa qabadhuuti maqaa kanatti himi. Haa foloo godhu. Follow wal godhu qabanga. أنت من بكرة جرا كابوتان Si bukkee jira amma? كذي كنا Godhi. تلكي لازم كنا Sirkii isaa kaayyee himi. يا مي Aha. كل يوم دوت كم متانكو دي جري كنا أنكم ما تبغى جرا Ishii. هلو Dhagaa jira dhagaa jira. मैं कौन सा कम मतांको दी كنا كبر كايو كنا تدمين جا Duwwaa 936. Lakkoofsa qonnummaan nama gaara rabsan. Hamucaa TikTokii qabu gaachinaa dhufu isiniif.